Isan inti yalle na ergi. Deemanii dallaa bira dhaqan jaartii hiriyaa. Jaartii hiriyaadha wuccaa garii baasaa jiru. Wallaahi rantu yaani. Fiqirii akkaayyuu gallasee fi jaalala akkaatuu gallasee fi waliinuu nyaatanii waliinuu dhuganii hin turre. Meeqa kan gatitu jaartii ante ijatan te afoo keettee waliin nyaattee waliin dhuttamee na hin jirtaa? Hin jirtu. Jaartiin ammaallee ladda namaa teetti ladda namaa kana ladda kan kee kana teetti. Asiin silkii ilaala. Harka irra kaayate asiin silkii goroggoraa isii as jirtu sana guban qabu. Jaarsa kan kee fiqirii qabsiisoo barbaadde atillee yaafaa ta'e yaalii gidooftu fillafiitii isaa kana taa'e fillafiitii isaa achi ija keessa as laalta. Argite lukatan ta'e achi as diriirfadhu quba kan kee kan lukaa lamaan jidduu silkii wayii galchi silkii galchi viidiyoo irra yookaan ammoo kaameraa irra kaayi ladda isaa kana as diriirfadhu yoo silkii goraa jiraate miiseejjii maal akka inni barreessaa jiru argita waan ta'eef argite wallaahi anas hin jedhe maal godhuu tasa qaayyamta abbaan manaa kee kun eessa dhaqee eessa oolee eenyu barreesse maaltu si rakkise silkii akkanaa tana ni qabdaa miti silkii akkanaa tana ni qabda waan ta'eef silkii tana maal gooseeta luquba lukaa kun luquba lukaa ka guddaa kan argitee guddaaf dikka jidduu san keetta kaameraa irra keettee garanna teerteerta yoo ta'e asuma keettee akkanuma dhiifta inni as taa'ee asii miidhagii barreessaa jiraata achi as teettee jirta nagaha waraabbattee ati maal godhuu iimeelii isaa cabsuu deemta. Maal godhuu waa janaa jettee wal dhabdee deemta. Amma yeroo ammaa miiseejjiin barreeffames bakka itti dhokatu jira. Suuraan ka'es bakka itti dhokatu jira. Waa meeqatu jira. Wallaahi amma namoonni keenya tokko akkaawuntii abbaa manaa keessanii cabsuudhaaf. Paaswoordii mana jalaa qollofatte. Suuraan ka'an yeroo ammaa bakka itti dhokatu jira. Wallaahi dhugaa isin hin jedhamu inni hin du'e. Ima jiru osuma jiru. Osama jiru long live. Wallaahi dhugaa isin hin jedhe. Kanaafi an ila. Mucattii wayituyyuu fi wayii nagaafatte. Wal jaalatan nikaana godhadhuu jetteen. Garuu gaafii kana ni deebisa hidhee daaraa dhukkee irraa kaasee deebisa hidhee viidiyoo hojjedhee ka'ee meeqa hojjedheetumaan dhiise. Bultii diiddiraan jedhan jedhee. Mem anama maal jedhe viidiyoo sanirra maal jedhee deebisee beektanii dhiirti takka gaafa jalqaba si baratte abbaa fedhe haa ta'u gaafa jalqaba si barate viidiyoo qaama kan keetii qullaas ilaaluu fedha taanaan wantoota gadhee sitti haasa'uu barbaada taanaan qarshii kan keessi gaafata taanaan inni sun dhiira jiruu si barbaaddu miti obboleessa kiyya yoo ta'e rispeekti si gochuu qaba rispeekti isa gochuu qabda. Kabajaa siilaatuu qaba kabajaa saalaatuu qabda. Qaama hadha silkii waan chaayinaan oomishte keessa kataa'e meeshaa chaayinaa keessa taa'ee qaama kan kee qullaa hadha silaalu kana kan namni biroo isaa waliin laalaa jiraatee hin beekne silaalu kana boru qaamaan si bira ga'ee silaaluu danda'a. An Ameerikaa jira achi dhufuun very too much dangerous. Kanaadaa jira achi dhufuun very too much stand up maali wanni akkasiin jiru obboleettii koo. Jaalalli jiraate taanaan karaan fagaate tokko hin jiru. Jaalalli jiraate jaalalli dhugaa jidduu nama jiraate taanaan qabeenya irratti hin hirkattu jaalalli dhugaadha. Fiizikaala qaamaa irratti hin hirkattu jaalalli dhugaadha. Abdiyyee weelkaam qaalii anaa dhufu. Waan kamiin irratti hin hirkattu jaalalli dhugaadha. Jasti jaalalli dhugaa kan hirkattu jaalalli dhugaa akhlaaqa keetiif kabajaa keetiif rispeektii ati isaa qabduu fi rispeektii maatii isaatii fi hiriyyaa isaatii qabdu qofa irratti kan ilaallattu jechuudha. Maaliif adda haftaamiidha qabeenya qabdaa haadha fooqiitii haadha hoteelaati itti heerumte boru gaafa dhibamtee yookaan dhibeen hamtuun dhibeen akka hamtuu takka baddoon takka si qabdeetiin jette qabeenya kana hunda gurgurachuu dandeessaati. Gaafa nattama si dhiisee si biraanitti ammoo si wajji jiraata. Meena himaamee. Anamo namoonni tokko dhiifamna irraa godhatee eebeloo Ameerikaa jira yookaan Kanaadaa jiraaf jedhaniitiin jaarsa kun orommaa akkanaa kana fa'aatti heeruman kun akkana kana fa'aatti. Kasanuyyuu waata akka fixatee nyiraame paaworii hunda of keessaa fixate kanatti. Laal ligidaaya halkan keessa gizee takka bichaa garagala. Halkan keessa gizee takka bichaa garagala.
Gaafana dhiiftee kabiraati heerumtee jechuudha yoo ta'e ta'ee wajjin taane achi deeme. Habiibtii bultiidha bar bultiidha wanni kun ruuzaa miti barka yeroo soo gidditti ga'e dadhamanii kalhaalan bultiidha bar minaan achuu bannaatachu meera himame wanni kun bultiidha. Yoo ta'e wajji jiraadha yoo hin taane dhiisee deema hinde. Warri kan kenni kama si hidhaadhe oolaa. Ati jaalataatuma oolta. Wanni kun bultiidha. Bultii amma yoo taate yoo hin taane hin deema hidhaatiin ittiin dhufan. Bultii jechuun ni ulfaatti. Gadi laallachuu qabda akka nama qilee tokko yeroo utaalu yeroo asin qilee kana gadi bu'e as keessatti ni hafa. Jettee laaltutti wanni kun bultiidha gadi laallachuu qabda. Keessa gadi laaluu qabda. Sii ta'e yoo siin taane Kanaadaan mataan haa dhaabattu yoo siin taane kan mataan haa dhaabattu. Rabbiin isaa Kanaadaaf Ameerikaa jira si bulfachuu hin danda'u maal gootu deemtee heerumta. Ama keessattuu Kanaadaadhaaf Ameerikaa keessatti jaartii takka hiittee jaartii biraa fuudhuun tumaachi ni ulfaatti. Ama deemaniituma yooma biyya baqaa keessaa shokorsaa tokko harkisan malee Ameerikaaf Kanaadaa keessa bultii takka keessa ba'anii bultii takka seenu namni akkana zoo jedhee wallaalu hin jiru. Singil maamii taate sugar daadii taate singil everything taate biyyuma baqaa keessa yookaan immoo Itoophiyaa keessa ka jiruun harkaa badde. Ka garbuu facaasee lafti achiin jalaa gadhudde ka harree horsiisee roobni harkaa tafsh harkaa godhe isa san harkifatta deemte dhatte. Ammas ka dhiiraallee jechuudha vaakeeshina Itoophiyaa dhatte yookaan immoo biyyootuma baqaa kana keessa deddeemte takka wayii harkifta. Bakka malee Ameerikaa keessa yookaan Kanaadaa keessatti jaartii takka yookaan Awustiraaliyaa keessa jaartii takka gadhiiftee taan irraa kaatee taan dhaquu hin dandeettu hundinuu abbaa qabeenyaati akkanatti what is this hin jetti hin jedhattee waan takka gaafatte. Yaa Rabbi yaa icciitii baasaa jira hadha wallaahi. Icciitii baasaa karaa kanatu jireenya kiyya keessa nama na sodaachise kun amma namni ilaal waraana Abiyyi Ahmad gan sodaane dhiirti ana sodaatti. Wallahi narbii yaa osoo amma dhiiruma tokko dhaqee jaalala gaafadhe waan dhugaan gaafadheen se'u osoo an si jaaladhe dheedatti haasayeetiin jedha waan dhugaan itti haasayin se'u wallahi dhugaa rabbi isinin jedhaa bar tasa qaayyaamu jira biloo koo welkaam sii dalagee akkaawuntiin kee siif hojjatee wallahi dhugaa isinin jedhaa bar homuu dhusuu jaaladhee yuutti haasayee waan dhugaan itti haasayin atti hin fakkoota ishee tabbaa kiyyaa godhe lammii kiyya rakkataa jira tabbaa kiyyaa godha faaxeetu rakkataa jira. Mafaaxeewwan mana madaam keessa jiran faati wallahi rabbiin gaafuma biyya arabaa nu fide takkaa nu rakkise yeroo hin jedhee rabbitti kafareen jedhaan. Wallahi rabbiin gaafuma biyya arabaa nu fide takkaa jibbaaf nu fide takkaa nu rakkise yeroo hin jedhee usuu fayyaa nu dhoggate hoo waan jettuun afoo dhufa. Wallahi sin jedhe. Tirraa fi namaa nyaattee wallahi anan malaal akka nama laal qale jireenya kiyya hundaaf jireenya kushiina arabaati fixee miti amma soo kushiina arabaatitti ni deebite namni jedheeti bakka hin jiraa miti karaarra taa'ee kadhachuu naa wayya takkaa takka kushiina arabaa taa'ee kadhachuu hojjechuu irra wallahi dhugaa isin hin jedhe. Maal taata shamarran koo rabbeeraa ta'e qorri seenee ammallee isinitti hin qorrine warri jala kana teettanii na arrabsitan isinitti hin qorrine ammallee. Silama bar warra dhiiraati oo qaba maal taatan makiinaan keessan oo inni qorri dhufee bar warri jala kana teettanii waa babarreessitan ka shamarranii. Haga mallee akkuma oo jira ka makiinaa ka tokkosuu ka tokkosaatu noo indee ka hootti noo iskaahuun